Akkam jirtan daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork oduulee gaggabaaboo ammaaf qabannee dhiyaannee isin dhageessifan oduu waliin aan Usmaan Abdullateef. Jiraattonni magaalaa Baatuu bishaan dhugaatii dhabuudhaan dhabsuu ulfaattuu fi rakkoolee garaagaraatiif saaxilamuu himatan. Rakkoo tana hamma biiroo bishaan dhugaatii albuudaa fi enerjii Oromiyaatti iyyannee furmaata hin arganneen komii jiraattotaati. Amma fantaalee dabalata qaba. Jiraattonni bulchiinsa magaalaa Baatuu bishaan dhabuudhaan dararamaa jiraachuu ibsan. Godina Shawaa Bahaa magaalaa Baatuutti jiraattonni yeroo dheeraadhaaf rakkoo bishaan qulqulluu keessummeessaa turan iyyannoo sagaleen keenyamaaf akka nu jalaa ukkaanfame hin beeknu jedhum. Bishaan haroo dambal yookaan Baatuu kan duraan dhugaatiidhaaf oolum keemikaala dhaabbata Sheer Itoophiyaa jedhamuun waan faalameef tajaajila dhugaatii kennaa kan hin jirre ta'uu jiraattonni ibsan. Maddeen kan nuuf eeran Xuffaa iddoo jedhamurraa ujummoon diriirfameem fageenya dheeraa booda magaalaa Baatuu dhaqqaba. Bishaan Xuffaa kana dhugaatiif akkasuma tajaajila mana keessaa birootiif hawaasni dhimma itti ba'am. Haa ta'u malee ujummoon bishaanii kun irra deddeebiin hammaachuun hawaasa naannichaa dheebuudhaaf saaxiluunis odeeffannoo ijoodha. Yeroo baay'ee suphuudhaaf yaaliin inni geggeeffama. Garuu gaaffii uummanni bishaan dhugaatiitiif qabu deebisuu hin dandeenye. Amma erga badee naannoo 7 ta'ee jira. Rakkoo hamaaf uummata saaxilee jira. Ammas yoom suphamee rakkoo hawaasatiif furmaanni akka argamu wanni beeynu hin jiruun yaada maddeen keenyati. Jiraattonni yaada nuu laatan kan dubbatan bishaan haroo dambal faalama waan ta'aniif duraan kan faalame ta'us dhimma biraatiif itti fayyadamna. Dhugaatiif immoo qarshii 10 hanga 12tti jarkaanii abbaa litira 20 bulbulaa irraa bitachuun fayyadamaa turre. Amma garuu bishaan qulqulluun nuuf galuu miti kadur faalamaadha jedhaa turre sanuu dhabuun baay'ee dararaa keessa jirra jechuun komii qaban ibsatu. Bishaan kun ila haroo dambal bishaan baaturraa dhuguu hafe bishaan baatuu fayyadamatu uummanni. Ila dur hara bakka itti qulqulleessan qaban bakka keemikaala irraa qulqulleessan qaban. Keemikaalli bishaan keessa argamisu ammoo asitti qulqulleeffamuu hin dadhabame isaanii bakka biraa irraa fidan. Bishaan harkisanii jechuudha bakka biraadha. Baay'inni nama bishaan kana fayyadamu garmalee waan baay'ee bakka toosii bishaan irraa gurguuti kiraafuu paartii dhoo'ee bal'aa. Ila amma kanaan duratti baay'ee bal'ee uummanni akkanuma dararamaa ture. Harri damballi illee kama bal'ee kana. Hawaasni gara dhaabbata bishaan dhugaatii bulchiinsa magaalaa Baatuutti iyyatullee hoogganaan dhaabbata bishaan dhugaatii bulchiinsichaa komiin jiraattonni kaasan sirrii ta'uu ibsuun sababoonni gurguddoon addaan citiinsa bishaan kana waalama jechuu kaasan. Inni jalqabaa hanqina humna ibsaa irraa kan ka'eef sababa ujummooleen karaa dheeraa bishaan harkisan yeroo irratti dhoowuudhaan rakkoo uumuu akka ta'etu himame. Walumaa galatti rakkoon kun akka furmaata argatuuf iyyannoon jiraattotaa dhaabbata bishaan dhugaatii bulchiinsa magaalattiitirraa hanga biiroo bishaan albuudaa fi enerjii Oromiyaatti lallabachuun furmaata dhabanii dararamaa akka jiran maddeen Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkitti himan. Godina Harargee aanaa Odaa Bultumitti OMN gargaaruuf sochiin bal'aan godhamaa akka jiru jiraattonni himan. Kana malees simannaan xiinxalaa siyaasaa fi daayirektara OMN obbo Johaar Mahaammadiif taasisuuf qophii irra jirraa jedhan badiriisuuf jiraattota aanichaa dubbisee waan qindeesse qaba. Jiraattonni godina Harargee lixaa aanaa Odaa Bultum Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii gargaaruu fi xiinxalaa siyaasaaf daayirektara Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii obbo Johaar Mahaammad simachuuf qophiirra akka jiran beeksisan. Erga Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii biyyatti galee hojii eegalee uummanni Oromoo gammachuun simatuun cinaa dhaabbatee hiddasaa gad jabeessuu irratti bobba'ee jira. Haaluma kanaan jiraattonni godina Harargee lixaa aanaa Odaa Bultum dhiheenyatti Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii gargaaruuf qophii bal'aa godhu irratti akka argaman namoonni yaada laatan ibsan. Kana cinattis daayirektara Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii obbo Johaar Mahaammad simachuuf foollee qaroo tahan qindeessuun nageenya eegsisuu keessatti akka hirmaataniif irratti hojjetaa jiru. Karaa bulchiinsaa fi qaamota nageenyarraahis deeggarsa bal'aa argachuu kan dubbatan qeeroon aanaa Odaa Bultum qeeroo fi waajjira poolisii Oromiyaa waliinis tokkummaa fi qindoomina uumuun hojii bal'atti seennee jirraa jedhan. Haala gargaarsa kana itti sassaabanii fi simannaa obbo Johaar Mahaammadiif godhamuuf jiru ilaalchisuun namni yaada nuuf kenne kun akkana jedhama. Akka gargaarsitti guutuu deemnuuf hawaasa naannoodhaa mari'achiifnee jechuudha. Deeggarsa OMN fi miidiyaa kan jajjabeessuudhaaf jechuudha. Hawaasni fedhii jabaadha qabaa.
qarshii walitti sassaabnee akkaawuntii bakka takka gajjirra ofitti arganna. Deebi ammaas guyyaa hayyuun keenya Jawaar Mohaammed guyyaa Finfinnee dhufu simannaa guyyaa saniitiif illee haala mijeessaa jirra. Qeerroo qindeessine namoota ijoollee qeerroo namoota foollee jajjabduu horee hiriiraa sadiirratti guyyaa simannaa isaatiif jecha qindeessine eegurratti arganna. Sanitti jirra. Dabaluunis tooftaan diinni ittiin nutti duulu karaa hedduutu jira kan jedhamni kun tooftaalee diinni nuttiin duulee nu dhabamsiisuuf tattaafatu hundaa dammaqinaan dura dhaabbannee fashalsuuf ummanni Oromoo cimee eegumsa isaa akka jabeessu dhaame. Itti fufuunis hayyuu Oromoo qaroo sabaa tahe obbo Jawaar Mohammediif eegumsi addaa akka godhamuuf gad jabeessee gaafate. Kana milkeessuufis qeerroo fi foollee gahummaa qaban gurmeessine sirna simannaa kanarratti akka hirmaataniif akka aanaa odaa bultumitti erguuf jirraa jaanamni kun. Obbo Jawaar Mohammed yaadannoo ilmaan Oromoo wareegamanii fi eebba Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii hagayya 6 bara 2018 magaalaa Finfinneetti geggeeffamuuf jiru irratti argamuuf kan jiran ta'uu beeksisuun isaanii ni yaadatama. Ergasii kaasee biyya keessatti uummanni kallattiilee hedduun miira gammachuun simachuuf qophiilee adda addaa godhu irratti argama. Eritiriyaatti ministeera barnoota biyyattii kan turan obbo Samaraa Rosoomiin Itiyoophiyaatti ambaasaaddara ta'an pirezidaantiin Eritiriyaa Isaayyaas Afwerqiin ministeera barnoota biyyattii kan turan obbo Samaraa Rosoomiin Itiyoophiyaatti ambaasaaddara Eritiriyaa godhuun muudan. Obbo Samaraan kana dura Ameerikaatti ambaasaaddara Eritiriyaa fi biyyattiis bulchaa naannoo jiddu galeessaa ta'uun tajaajilaa turan. Odeeffannoo tana ministeera odeeffannoo Eritiriyaa obbo Yemaana Gabra Masqaltu Tiwiitara irratti ibse. Lixa Oromiyaa magaalaa Dambidollootti rakkoo nageenyaa dhalateen lubbuu nama tokko baddee kan biraa tokkos madaawe. Erga dhiheenya kanaa as humnoonni mootummaa sababa abbaa torbeef keessaa baasaa jedhuun nu rakkisaa jira jechuun jiraattonni dubbatan. Edda galgala ammoo lubbuun nama tokko dabruu fi inni biraa tokko madaa'uun dhagahame. Daawwattoota keenya bal'ina oduu tanaa oduu teenya idileetiin itti deebina. Baqattoonni Oromoo 300 caalan biyya Jabuutii mana hidhaa Lagahaar jedhamu keessatti dararamaa akka jiran gabaafame. Baqataan Oromoo ammaaf maqaan isaa adda hin beekin tokko ammoo humnoota mootummaatiin achuma mana hidhaa Lagahaar handaara magaalaa Jabuutiitti argamtutti ajjeefamu isaan mana hidhaatii bahan OMN itti himan. Mootummaan Jabuutii seera idil addunyaa cabsuun baqattoota irratti miidhaalee hamaa geessisuu jabeesse. Dhiheenya kanaas baqattoota konkolaataan fe'ee gara biyyaatti darbuuf ka'us baqattoonni fe'aman eessa akka geeffaman odeessa kan hin argatiin ta'uu Oromoonni Jabuutii mirkaneessan. Bifuma wal fakkaatuun baqattoonni Oromoo Somaalilaandis rakkoo qabaa mootummaa tanaan dararamaa jirraa jedhan. Akka baqattoonni jaanitti humnoonni immigireeshinarraa bobbaafaman beeksisa tokko malee xalayaa haaraa hayyama jireenyaa baafadhaa jaanii nu rakkisaa jiranii jedhan. Rakkoon tun akka irraa dhaabbattuuf iyyatanii qaama mootummaa isaan dhagahuu dhabus baqattoonni Oromoo OMN itti himan. Tolee daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork odunaraaf qabannee dhiyaanne tan hangammaa isin dhageessifnee gama ogummaa kaameraa fi teeknikaatiin Abdii Jamaaliitiin waliin ture fayyada.